giteesee so haa miskiina haa waan fedhe ta'u Isaayyaas gartee waraana isaa harkaa qaba keeysoon isaa nagayaa jechuudha. Kanaafi Ameerikaan guddoon tun Itoophiyaa irraa abdii murattee Isaayyaas waraqaa barreessite aboo Afrikaa akkam goonaa jettee Isaayyaas mariisisu jirti jechuudha. Kana hunda kafidee addunyaa irratti isa deebise qaallichuma kanaa jechuudha. Qaallichuma kanaa jechuudha. Ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigreen dhawajee snaaparii gurraacha gartee Turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shoror keessa yaa nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kanuun jechuu eegale isuma jechuudha. Kun maali salphina inni fide jedha. Salphina inni fide jedha. So nama kana jala deemtee bahara dhiisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessu. Arra siin hin jenne sheekkaa buta. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan namichuma kana wajji awwaalamtan malee. Ani irra deebiitiin isinitti hime. Munguddoon teenyatamma marii jettu tun. Mariin gaariidha gaarii. Abiyyi marii beekaa. Bar nama tokko akka beeku wajji deemanii. Mee maaliif inni mariidha jaa waan waboon gaarii jirtuufi malee waan Daawit Ibsaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan Mararaa Guddinaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan Marroo Guddinaa gartee Marroo Dirribaa gaarii jiruufi jechuudha. So namni si kabajuuf san jabeeffattamoo waan namni si kabajuuf san irratti ololoo oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti deemta ulee harkaa qabduun lafa keeyseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti deemta. Waboon isiniif gaachena waboon Oromiyaaf gaachena. Oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa jechuudha. Hayyoota gartee keenya addunyaa irra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa jechuudha. Ummata kanarratti ololoofsisaa. Jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisaa. Waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisaa. Namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin. Manaa. Itti milkooytanii abadan itti milkooytan. Isini wajjini mari'ata kijibaa naanji. Arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi. Yoo inni kalaama tokko isini wadallisaatii fi innillee yoo isini kennan sigale ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha. Maritti mootummaa haajamuu miti. Nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama yaada qabu, sigale nama roormaappii qabu. Nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata. Koriidarii nu hojjenne. Sigale ida'amuun hirrisuu taate. Ida'amuun wal jibbuu taate. Wal facaasuu taate. Naannoon Amaaraachi buqqa'uu taate. Tigraay buqqa'uu taate. Oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha. Yaanni inni fide kanummaan dalage kami. Ya caakkaa project, ya maarree project, mee caakkaa projectii hoteelan inni irra deemaa eebisaa ture sun, paarkingiin irra deemaa eebisaa ture sun, mee galiin biyyattiin irraa harkatte tami har'a waggaa kana tami. Sigale? Bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettootaa kafaluu dadhabdee cufamaa jirti. Hoteelli guddaan Harreeyyuu keessa ijaaran. Narraa himi wancii harti wancii tan akkasitti tolchanii faarsee bulaan maraatee huujee maraatu sun okay galii maal galchuu jirti. Ifi hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama 100 fi waan ariini harri wancii. Sigale? Mindaa waan hojjettoota baaftu dhabde. Namni dhufee daawwatu.
namni turistii jechuun maali? Ka bashannana barbaadu jechuudha. Ka du'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun riphee lolaa miti bar nama bashannana barbaadu jechuudha. Namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuudha. Bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuudha. Bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuudha. Osoon hin baasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sii gala. Faarsee bulaa rabbi gadhiise Amaara gangalchina jee maallaqa liqii guurateeti keeta bitatee asii yaa'u kana dhiisi. Kun osoo gisdu illee irraan kaanne sii gala. Namarraa hin haasa'u jiraan. Nama gartee bizinesa godhuu danda'u, investi godhuu danda'u, maal godhuu danda'u kanarraa hin haasa'u jira jechuudha. Sii gala. Kadachii kadhachuudhaaf asiiti keeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaatu jaaruma jee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifuu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa hin jiru namarraa hin haasa'u jira. Warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama. Bashannanee raahaa godhee qaadhimaasaa ijoolleesaa haadha manasaa qabatee gartee honxooxxoo keessa deemuuf nagaya isa barbaachisaa jechuudha. Nagaya san uumuu yoo hin danda'in eenyu si dhufu. Mana gubachuu jiru eenyutti ol seena meena boorsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena. Irraa dheessita malee Itoophiyaan akkas godhee jechuudha. Sigale. Haa amma baale kana kunoo soofumar kana faranjitti takka tadeemtu arkaniiti akka tasaa sigale faranjitti takka. Sanuu wallee faarsee bulaa janaajanee geesseen si'a. Wayi kunoo soofumar faranjiin dhayite soofumar dur faranjiin laa'ina galteetti yaatu. Akka gartee muslimni hajjii yaa'utti dur soofumaritti faranjiin gaafa wayyaanee san laa'ina galtee yaa'utu. Amma takkuma kara tasaa rabbi garsiiseeti. Wayi faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigale. Qaallitti waa basaasuuchi deemtullee hin beeku bara. Sigal. Takka faarsee bulalleen janaajanee geessuun beeku sigal. So biyya kas keessa jirtu sigale biyya gartee baxaabbatamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dha'ee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee ekonomiin guddatti jettee bahara naa deebifti jettee sigale. Yoo eegda ta'e maraataan si malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa amma tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira jechuudha. Godhu jira jechuudha. Saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isin iyyuu wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma jechuudha. Yeroon isaa amma. Yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru haqunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna. Amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'uu qabna irratti haasa'u jiran. Abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran. Sigale. Diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran. Biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsanna jedhaniiti. Sigale. Horii Arab Emireet kan maraataan akka guuree durooyiniin bitu jiru kana Itoophiyaan akkamiif irraa kafaluu dandeessi jedhaniiti kanarra mari'achuu jiran jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabna. Amaaraa harkaan qabna. Oromiyaa harkaan qabna. Sigale. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigale. Sigale. Isiniif gala. Magaalaa keessa haga tokko kaadireen gartee waraanaaniif marsitee deemti malee bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam wallaggatti osoo na haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama
abiyyi baqate janii riidoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamiis bara hanganam tokko hafuun numaan loloosoon juuti boodarrachumaan kutee fi lola ta'ee hafe. Kunis akkasuma numaan loloosoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo akkamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaameen mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Hin dalagu jechuudha. Sadiifuu ummata keenya hayyoota keenyaa wajji wal dubbisa, wal dhageeffadha, wal jalayaa, waliif abbooma, wal kabaja, namni yoo waliin kabajnimmaas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru. Yoo wal kabajji malee, yoo hayyuu kee kabajji malee, jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jaani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale Oromoo tanaa nama keessaa jibbamtee baateeti Oromoo tanaaf xiqqaatteeti booda Oromummaan sun deebitee si xiqqeessiti jechuudha. Saniifuu awwanni isin karaddu tana jabaadhaa wal jabeessaa yoo isin hayyoota keessan jala yaatan namni hundinuu hayyoota keessan ni kabajaa nagaan naa jiraadhaa baay'ee isin jaalata sheeyni baay'ee isin kabajaa jajjabaadhaa tanuma sheer walii godhaa.